ODUU Tigraay keessatti ammas kaleessaa dhukaasni dhagahame. Humni waggaa 27 Itoophiyaa bulchee dhumarrattis muufachuun Tigraayitti baqachuun waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti banee ture TPLF gargar fottoquun waraana walirratti bananii namoonni ajjeefamuun dhagahame. Gocha garee TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin geggeeffamu mormuun bosona kan galee gareen mormituu TPLF amman garee TPLF aangoo irraa buusee uummata Tigraay bilisa baasutti booddeettiin deebi'u jechuun irra deddeebiin waraana leenjisee tarkaanfiis fudhataa jira humnoota Tigraay irratti. Maqaa isaanii hidhattoota lafa bilisaa jechuun kan of waaman hidhattoonni TPLF mormanii bosona galan kun deeggarsa hedduu argataa jiru jedhameera. Uummanni Tigraayis bakka lamatti rameera. Ofii gareen TPLF mormaa jiruu fi loltoota TPLF ajjeesaa jiru kun eenyuun hoogganama? Eessattis tarkaanfii kana fudhattee hidhattoota kana duubaa eenyufaatu jiru? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Baagiddu galeessaa hunkuraa kan jirtu Israa'el muddama keessa galte. Gareen ishee deeggaranii fi biyyoonni gurguddoon ishee deeggaran ishee ganuun Ameerikaa duwwaan ishee biratti hafteetti. Ameerikaanis dhaabbiin ishee amansiisaa miti. Sarbama mirga namummaa fi beela Gaazaa keessatti mudate irraa ka'uun viidiyoon uummanni Gaazaa yeroo dhiphatanii beelaan du'an agarsiisu erga ba'ee booda Israa'el, Ingilizii fi Faransaay akkasumas Kaanaadaa wajjin adda galteetti. Amma immoo meeshaa waraanaa Israa'elitti hin gurguru jechuudhaan walii galanii jiru. Michoonni Israa'el duraanii amma Israa'eliin mormaa jiran kun biyyoonni michuu Israa'el turan kun Israa'eliin waraana dhaabii mariin xumurii uummata Gaazaa sin buqqisiin jedhanis dhaga'uu diduu isheetiin hojii ishee erga itti fuftee booda Ameerikaa fi biyyoota muraasarraan kan hafe biyyoonni 144 beekamtii biyyummaa uummata Filisxeemiif kennanii jiru. Faransaay, Ingilizii fi Kaanaadaan ammoo gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti akka ergan beeksisuudhaan Israa'el dura akka dhaabbatanii fi meeshaa waraanaas Israa'elitti akka hin gurgurre beeksisanii jiru. Ofii biyyoonni Awurooppaa michuu Israa'el turan kun maaliif Israa'elitti garagaran? Icceetiin addunyaan Israa'el jibbeef maalidha? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaadhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kana erga gootanii kaasee odeeffannoowwan karaa miidiyaa keenya gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa kallattiin gara oduu keenyaa ammeetti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Tigraay keessatti ammas kaleessaa dhukaasni dhagahamaa ooleera. Humni waggaa 27 Itoophiyaa bulchee dhumarrattis nan ganame jechuudhaan muufatee gurmuudhaan gara Tigraayitti baqatee dhumarrattis waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti banee ture ergaa gargar fofottoquun dhagahamee ji'oota irra darbee waggaatti dhiyaateera. Gocha garee TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin geggeeffamu mormuun bosona kan galee gareen mormituu TPLF amman garee TPLF aangoo irraa buusee Tigraay bilisa baasutti booddeettiin deebi'u jechuun irra deddeebiidhaan waraana leenjisee tarkaanfiis fudhataa jira humnoota Tigraay irratti. Maqaa isaanii hidhattoota lafa bilisaa jechuun kan of waaman hidhattoonni kun deeggarsa hedduu uummata Tigraay irraa argataa jiru. Biiroon dhimma nageenyaa Tigraay hidhattoonni lafa bilisaa jedhaman kun humnoota TPLF irratti bakka Milaazaat jedhamutti haleellaa raawwataniiru jechuudhaan himateera. Wajjirichi ibsa kamisa kaleessaa baaseen haleellaa humnoota Tigraay irratti banameen namni tokko du'eeras jedhee jira. Walitti bu'insa gaafa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessaa 23/2017 mudateen miseensi humnoota TPLF ajjeefame Andaay Kindiyyaa nama jedhamu akka ta'e himeera. Naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessaa akka socho'an kan himamu hidhattoonni lafa bilisaa jechuun of waaman dhalattoonni Tigraay humnoota TPLF irraa fottoquun warra ba'anidha. Hidhattoonni kunneen garee TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuu fi ajajoota waraanaa TPLF aangoo irraa buusuuf jecha gara naannoo Affaar galuun hidhachuudhaan sochii kan jalqaban. Humnoonni kunneen dhiyeenya humna nagaa Tigraay jechuun of waamaa jiru. Gareen kun karaa kibba baha Tigraay humnoota nageenya naannoo Tigraay waliin walittis bu'aniiru.
Ibsi kaleessa bahee maqaa lafa bilisaa jedhuun uummata dogoggorsaa kan jiran deeggarsa maallaqaa qaama alaa irraas argatu jedhee jira qaamni nageenyaa Tigraay. Gareen kun paartii Simrat jedhamuun kan gaggeeffamuu fi dhalattoota Tigraay walitti buusuuf kan hojjetudhaas jedhee jira. Paartiin Simrat jedhamu pirezidaantii yeroof naannoo Tigraay kan turanii fi amma dhimmoota baha Afrikaa irratti gorsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan ta'e obbo Geetaachoo Raddaan kan hoogganamuu fi kan hundeeffamedha. Kana irraa ka'uun obbo Geetaachoo Raddaa fuula Feesbuukii isaanii irratti biiroon Tigraay kun jiraachuu Tigraay balaa irra kan buusudha jedhanii maqaa balleessuun biirichaa himataniiru. Obbo Geetaachoon himata biiroon nageenyaa Tigraay garee hidhate kana kan geggeessu paartii Simratidha jedhaniif deebii yoo kennan Simrat maallaqaa fi humna hidhate hin qabus jedhee jira. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii Tigraay ibsa baaseen ajjeechaa sukkanneessaa torban darbe keessaa Allaamaxaatti maatii tokko irratti raawwatameen humnoonni nageenyaa mootummaa federaalaa itti gaafatamoo ta'uu himee jira. Biirichi naannichatti humnootiin nageenyaa garaa jiraatanillee magaalli Allaamaxaa koomaandi poostii waan jirtuuf raayyaan ittisaa federaalaa fi poolisiin federaalaa naannicha bulchuuf itti gaafatamummaa akka fudhatanis ibsee jira. Magaalaa Allaamaxaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 12/2017 abbaa qabeenyaa Solomoon Ayyaalew jedhaman irratti haleellaa raawwatameen lubbuun ijoollee isaa lama yoo darbu miseensota maatii kaan irraa immoo miidhaan qaamaa cimaan qaqqabee jira. Kantiibaan magaalaa Allaamaxaa obbo Zinaabuu Destaa taatee kana ilaalchisee BBCtti akka himanitti taateen kun kan jalqabaa akka hin taane kaasuun namoonni hidhatan magaalichatti irra deddeebiin namoota ukkaamsaa fi ajjeechaa raawwachaa jiru jedhaniiru. Guyyaa sanatti hidhattoonni dallaa mana jireenyaa obbo Solomoon Ayyaalew halkan keessaa sa'aatii 7tti cabsanii seenuudhaan rasaasaa fi boombiin haleellaa tasaa raawwataniiru jechuun kantiibichi dubbataniiru. Haa ta'u malee humnootiin nageenyaa magaalichaa waan humna isaanii ol ta'eef daqiiqaa 30 kan ta'uuf walitti dhukaasaa turuu dubbataniiru. Biiroon nageenyaa fi tasgabbii naannichaa ibsa toora Feesbuukii isaa irratti baaseen godinaalee kibba Tigraay fi bahatti jeequmsaa fi mormii uummataa ka'uu kaasuudhaan qorataa jiraachuu beeksisee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warradee torban darbe keessaa erga naannichatti jijjiiramni hooggansaa taasifamuu labsaniin booda iddoowwan naannichaa garaa keessatti mormiin uummataa taasifamaa tureera. Mormiin kun gara iddoowwan biraattis babal'ataa kan jiru yoo ta'u hiriirtonnis jijjiiramaa bulchiinsaa hidhannoon gaggeeffame balaaleffachuun dhaadannoo TPLF hin bitamnu hin barbaannu jedhus dhageessisaniiru. Odeessa keenya ittaanuun Israa'el muddama keessa galte. Biyyoonni ishee deeggaran jajjaboon ishee ganuun Ameerikaa duwwaan gargaartuu ishee taatee hafteetti. Ameerikaanis dhaabbiin ishee amansiisaa miti. Sarbama mirga namummaa fi beela Gaazaa keessatti mudate irraa ka'uun viidiyoon uummanni Gaazaa yeroo beelaan dhiphatanii du'an agarsiisu erga ba'ee booda Israa'el, Ingiliz, Faransaay fi Kaanaadaa wajjin adda galtee jirti. Amma immoo meeshaa waraanaas Israa'elittiin gurguru jechuudhaan biyyoonni michuu Israa'el ta'an kun walii galanii jiru. Biyyoonni michuu Israa'el turan kun Israa'eliin waraana dhaabii mariin xumurii uummata Gaazaa sin buqqisin jedhanis Israa'el dhaga'uu diduun hojii ishee erga itti fuftee booda Ameerikaa fi biyyoota muraasa irraan kan hafe biyyoonni 144 ta'an beekamtii biyyummaa uummata Filisxeemiif kennanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Biriteen Deevid Laamin Israa'el gocha Gaazaa keessatti raawwatte balaaleffachuun mootummaan Israa'el amara waraanaa Istiriipicha keessatti gaggeessu yoo hin jijjiirre Biriteen torban dhufan keessaa ejjennoo ishee irra deebitee madaaluu dandeessi jedhan. Laamin hawaasni addunyaa waraana kana dhaabsisuu dadhabuu isaatiin aarii qaban ibsuudhaan dhiyeenya kana keessa humnootni Israa'el kaampiiwwan gargaarsaa keessatti Filisxeemota irratti ajjeechaa raawwatameen rifachuu isaanii dubbataniiru. Israa'el haleellaa onkoloolessa 7/2023 Hamaasiin irratti raawwatame hordofuun Gaazaa keessatti duula waraanaa erga jalqabdee as xiyyeeffannaan uummataa dhimma deeggarsa Ingilizii irratti xiyyeeffateera. Meeshaaleen waraanaa haleellaa waraanni Israa'el Istiriipicha keessatti raawwataniin itti fayyadaman hedduun isaanii kan biyyoota lixaatiin oomishaman yookaan gurguraman turan. Haa ta'u malee odeeffannoon hangi deeggarsa waraanaa Biriteen Israa'eliif gootu yeroo baay'ee kan hin beekamnee fi dhoksaa ta'ee kan hafu yoo ta'u miseensonni paarlaamaa tokko hangisaa akka qoratamu gaafataniiru.
UK'n biyyoota meeshaa waraanaa gurguddoo Israa'eliif dhiyeessan keessaa tokko miti. Ameerikaatu meeshaa waraanaa baay'ee dhiyeessuun Israa'el addunyaa irratti waraana sadarkaa olaanaa qabu keessaa tokko akka ijaarrattu gargaaraa jira. Ameerikaatti aansee biyyoonni akka Jarmanii fi Xaaliyaan kanneen meeshaa waraanaa olaanaa Israa'eliif dhiyeessanidha. Bara 2015 irraa eegalee UK'n hayyama gurgurtaa meeshaa waraanaa gatii paawundii miiliyoona 500 yookaan doolaara miiliyoona 600 miiliyoona 76.4 ol ta'u Israa'eliif raggaasiftee turte. Bara 2018 sadarkaa olaanaa irraa akka ga'e gareen daldalaa meeshaa waraanaa irratti duula gaggeessan beeksisanis jiru. Haa ta'u malee kutaalee xiyyaaraa F-35 Biriteen hojjettee fi Israa'el haleellaa Gaazaatiif baay'inaan itti fayyadamte waliin wal qabatee deeggarsa Biriteen Israa'eliif gootu irratti xiyyeeffannaa guddaan kennameera. UK'n meeshaalee ijaarsaa xiyyaarichaatiif fayyadaman keessaa dhibbentaa 13 hanga 15 gidduutti kan ta'u Israa'eliif dhiyeessiti. Paartiin hojjetaa bara darbee aangootti erga dhufeen booda hayyama meeshaa waraanaa alatti erguu 350 keessaa 30 addaan kutuun meeshaalee akka suphaa qaama xiyyaarota waraanaa helikoophiteraa fi diroonii irratti dhiibbaa uume jira. Dhaabbanni Biriteen biyya alaatti meeshaa waraanaa gurguruu barbaadu kamiyyuu hayyama argachuuf iyyachuu qaba. Mootummaan yeroo sanatti kun balaansaa ifa ta'ee akka jiru dubbateera. Meeshaaleen kunniin seera addunyaa haalaan cabsuuf oolu danda'u. Haa ta'u malee caalaatti ammoo meeshaaleen suphaa F-35 jedhaman ugguraa alergiitiin hin ugguramne. Mootummaan meeshaalee kana Israa'el akka hin arganne dhorkuu akka hin dandeenye himatee sababni isaa saalumaa qaama waliigaltee idil addunyaatiin gara dhaabbilee oomishaa biyya alaatti ergamaniif malee kallattiin gara Israa'el erguuf mitis jechuudhaan ibsee jira. UK'n ammallee heeyyama seera qabeessaa ta'een gara Israa'elitti maal akka ergitu adda baasuun rakkisaadha. Ministeerri dhimma alaa Deevid Laamin bara darbee qoqqobbiin taasifame kan waan hundaa yookaan meeshaa waraanaa hunda ugguruu akka hin taane ibsaniiru. Itti dabaluudhaan Israa'el haleellaa kamirraayyuu ofirraa ittisuuf dandeettii ishee cimsachuuf akka barbaaddus dubbataniiru. Akka ministeera daldalaatti heeyyamawwan amma jiran keessaa 161 kan oomisha waraanaatiif ooludha jedhu. Gabaasni paarlaamaa Biriteen baasee akka jedhutti hayyamni afaan kaan meeshaalee akka xiyyaaraa, leenjii fi meeshaalee humna galaanaa akkasumas meeshaalee lama ammoo kan damee qunnamtii fi meeshaalee daataa irratti tajaajila siviiliitiif oolan of keessatti qabaachuu akka danda'u ibseera. UK'n mootummaan Israa'el waliin walta'iinsa ittisaa yeroo dheeraa kan qabdu yoo ta'u, qondaaltonni ittisaa barnoota waliinii, leenjii fi ijaarsa dandeettii waliin gaggeessu. Ministeerri dhimma alaa kun akka jedhanitti mootummaan Ingilizii waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamu gargaaruun guutummaan guutuutti dogoggoradha jechuun dubbataniiru. Nutis kanan goonu jedhaniiru. Bara 2023 keessa Biriteen xiyyaaronni ishee hidhannoo hin qabne naannoo Gaazaa irra balali'an muraasni namoota haleellaa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwateen Hamaasiin butaman barbaaduuf gargaaraa akka turan amantee turte. Hanga ammaattis namoonni gara 50 ta'an Hamaasiin kan qabamanii jiran yoo ta'u, isaan keessaa gara 20 lubbuun akka jiran ni amanama. Ministeerri humnoota waraanaa Biriteen Luuk Poolaard ejjennoo kana eebilaa 2025 mirkaneessaniiru. Balalliin Biriteen Gaazaa irratti gaggeeffamu kaayyoo namoota booji'aman deebisuuf qofa akka ta'es paarlaamaatti himaniiru. Haa ta'u malee marsariitiin BBC Fact Check jedhamu waggaa darbe keessaa gabaasa marsariitii walabaa Drop Site jedhamu hordofuun xiyyaaronni humna qilleensaa Israa'el naannoo qilleensaa Biriteen keessa jiraachuu isaanii ifa godhee jira. Ministeerri ittisaa Biriteen ministeerri dhimma alaa Lord Kookar baatii eebilaa keessa akka jedhanitti bara 2020 irraa eegalee waggaa waggaan loltoota Israa'el 10 gadi UK keessatti leenjii waraanaa loltummaan ala ta'ee fudhachaa jiru jedheera. Lakkoofsa loltoota IDF yeroo sanatti leenji'aniiru jedhamerraa hirmaatan yookaan koorsii isaan fudhatan maal akka ta'e odeeffannoo dhuunfaa eeguuf jecha ibsuun barbaanne. Ji'a waxabajjii keessa ministeerri ittisaa Luuk Poolaard loltoonni Israa'el lakkoofsi isaanii muraasni UK keessatti leenjii irratti hirmaachaa akka jiran mirkaneessanii turan garuu ibsa dabalataa kennuu irraa of qusatanii turan.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessoo itaawaan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufus haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Sa'aatotaan booda odeeffannoo gara biraa fi wayitaawaatiin hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.